Aye, enda show. Nutulle wantenna namonni walimbe inegi watte sakanke salanke nakete. Ana wala kene wal barra jenna. Tolle wajin thaniya ana kutulle barati nutu wal fana wala walin dina to ibu na. Ma wal batakan wal fana ibu wante tanillai bakka nuti injirret ummata keenyaaf gaachana nutulle bakka tani injirret ummata keenyaaf gaachana. Diina lolu kamillee walitti dirmanne halkan ta'u guyyaa ta'u sa'aatii qaqqabne waliin lollaa. Kanaaf uummanni keenya illee kaleessa beengaddaa isaaniin sodaachaa ture. Isaan naannoo irra socho'an illee akka waan isaan isaan rukutanitti ilaalaa ture jechuudha. Har'a immoo uummata keenya illee kunoo isaan illee arganii isaanii badaarii uummatanii akka wal dhabdeen uumamu jaalalaaf tokkummaadhaan kaleessa beengadda yeroo dheeraadhaaf uummanni Oromoo uummanni kun waliin jiraachaa akkuma turan mallee torillee gara fuulduraatti illee waliin akka inni jiraatu abdii qabnaa jechuudha. Kanaaf wanutti dhimma isaanii jechuudha. Waliin ijoollee diina injifannee uummata keenyatti agarsiisnaa jechuudha. Borillee nama isaanii keessa kan badii balleessu yoo jiraate qabanii nuu dhiyeessuu kan keenya keessa kan badii balleessu yoo jiraate illee qabnee dhiyeessinaaf jechuudha. Akka kana minni hin jechuudha. Kanaaf ariifatu. Saatii kamillee waliin jirraa jechuudha. Bilbila walii wal jijjiirree odeessa walii kenninaa yoo isaan asiin lolu ta'e nuti immoo kallattii tokko lollee humna diinaa irraa qooddannaa jechuudha. Yoo nuti lolla ta'e isaanillee humna diinaa nurraa qooddatu jechuudha. Gaafa bulan jaratti lollee